itti hafuufu akkasuma warri giiftiidhaan gargaaruu dandeessanu mubee kana gargaaraa jenna. Abu Yaasir Faani viidiyoo faana waraabanii turanii saampaan tu hin jiran naannoo Kuma sadii sagantaan keenya jalqabuu fi amma sagantaan jalqabee jiru kan giiftii. Namoonni qarshii waadaa garaartan oolumaa galatti jette feekii miti isheen ammaa dhuguma jette beeknaan ijoollee keenya badan baakaan hin maaqaataalloone. Mee sheekas tokkos nuu fidaa mee giiftiidhaan vaayiraalii manaa qabu ol kaasu giiftiidha waan ta'eef mucaa kanaafis giiftii kennaa fi inni eegallaa sheeka tokko nu waamaa akka jabaadhaati itti fufinaafi. Taaptaap godhaa miiliyoonaan galchitanu taaptaapi. Taaptaabii kana miliyoona galchaame jira. Heerii walii godhaa deebi'aa. Itoophiyaa lakkoofsan qabu oomishee gaala kaan. Nagaamu. Nagaamu. Salaam warahmatullah. Sheeriyaadiin namni walitti dhufeenya qabu jiru sheeriyaadiin nu waamame Ustaaz Abu Yaasir. Abu Yaasiriinis yaa. Sheeriyaadiin Abu Yaasiriin Sheeka Roobee namoota baay'ee jirani. Ilaala akka qodaa chaayinaa dafaa nuuf fidaa sheeka du'aa'idhaan nu jalqabsiisu namoonni baay'eedha hingaa sagantaan keenya jalqabu waan ta'eef sheeka nuuf fidaa. Sheeknis hin dhufa garuu mee yaada keessan kennadhaa asan biyya xaayiroo giiftiidhaan haa eegalu moo akkaawuntiidhumaan haa eegallu yaada kennadhaa. Tole. Ani wama gabaabaan jira giiftii fi jechuun egaa lamman isaa wal cinaa qabameetu deemame gaariidha maaliif namoonni gariin giiftii aangoo gargaaruu danda'anu bakka jiran irraa gargaaruu danda'u ammoo inni irratti xiyyeeffatamu utuu akkaawuntii ta'e. Hanga danda'amu akkaawuntii irratti wanti galu maaliif wanti garaagaraa achirratti wanti jedhu kutatan jira waan ta'eef inni kun tariitii hamlee wal jabeessuudhaaf gaariidha giiftiidhaan warri giiftiidhaan sappoortii gochuu danda'u. Yoo godhee garuu immoo isaaf kan faayidaa qabu yookaan kan bu'aa isaaf qabu isa gara akkaawuntii waan ta'eef isa kana irratti xiyyeeffatame gaarii jechuun barbaada. Namoonni dhufuu qaban fakkeenyaaf jaroonni amma isin kaastanii kaatan maqaa jira. Fakkeenyaaf Abu Yaasir Faanii guyyaa har'aa irratti namni viidiyoo seeraan itti waraabee sagaleen isaanii nama hunda bira ga'e tokko isaan faadha. Ayyee tole isaan faadha namoonni biraas. Jalaa gadi bu'u taaptaap godhuudha nama kadhadhu. Nama kadhachuu dhiifamaa asan biyya dhiifammooti ko. Nama kadhachuu sun taane sheekni roobees mana bananii jiru dhaqi sheeka roobee cufsiisna hawwi. Nama mana banee billaa aleeku mana cufsiisaa kottaa maamata wal dhukkubsina. Dhaqi mana cufsiisna hawwi. Hundumaa cufsiisi kottu. Dubbadhu dhiifama wannaati mootii ko. Tole akkas inshallah wanti dubbatan egaa baay'een jarri kun achi jiranii Saawudii fi Ustaaz Kamaal egaa Sheek Kamaal achi jiranii waan jirurraa tariitii nusa qaabaananii achitti argamaa turre ammoo akka jarraa ta'e hamma gaajara faana achitti hin argamne waan achi jirurraa waan tokko setuu ifa nu godhanii gaariidha. Keessumaa akkaataan bayitii isaa kun yoomirratti akka jechuun yeroo hamma fakkeenyaaf mucaan kun hin baara guyyaa 2 guyyaa 3 booda mana sanaa hin baara gaafa achi bahu bakkeetti baha ammoo wanti sirriitti gadi jabeeffamee hubatamuu qabu wanti inni gama jara abbaa warshaa sanarraa argatu waan haga kana jedhanii dubbatan miti wama salphaasi sababni isaa maali sababa waraqaa sababa wantoota garaagaraatiin maqaan inni ittiin achitti galmaa illee rakkoo biraa waan qabuu fi wantoonni garagaraa waan jiranuu fi deebi'ees immoo akkaan baasittis jala deemuun baay'ee waan egaa nama keenya beektu. Waan hin jirree fi walumaa galatti mucaan kun harka keenyatti rarra'ee jira harka keenya irratti hafee jira waan ta'eef waan gahee keenya akka bahannu isiniin jechuun barbaada hawaasni keenya hundi keessanuu warri biyya keessaas warri biyya alaas warri bakka kamuu jirtanuu akka gahee keessan bahattan mucaa kana guyyaa 2 guyyaa 3 amma fakkeenyaaf amala keenya beektu yeroo tokko waa hofnee achi booda immoo hin qabbaneessina waan ta'eef mucaan kun akka gatamee sadarkaa wanti itti dhaqee hin miidhamnee fi waan godhamuu qabu. Yeroo dhumaatu jiru godhamuufi qaba waan ta'eef har'uma irratti waan niyyattan rabbii jedhaati mucaa kana bira dhaabbadhaa isin jechuun barbaada carraa nama biraatii Abu Yaasir Faan dhufanii jiranii jaraaf kenniiti gara boodaatti immoo yoo carraa arganne wanti jennu jechuu dhiyaachuu danda'a taappitaappii godhaafti kooppii liinkiis wantoota godhamuu qabu gaa tiiktookii irraa arga fagaanne xiqqoo bubbulleerra nuti godhaafiitii godhaa walumaa galatti jabaadhaa isin jechuun barbaada ulfaadhaa. Tole ammaan simbuusa Abu Yaasir du'aa kadhatanii mana nu dubbisanii ala kaanu
jarri King Kamalii fi Abu Saudi haala qabatamaa jiru nu kaasu ati garuu deemiti mana hunda cufsiisi. Mana cufsiisaa wayii fansiniin jedhe isa uumamtaa taallaba yoo xiqqaate namni kumishan asitti argamu qaba deemi asas. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Yaada gabaabduu kennadhe nama jalaa bu'an. Buutee eessa deemte? Dhayitee mana cufsiistaa? Namootas mana cufsiisnaa jechuun namoonni nu caalaa hordoftootas qaban dhageettiis qabanii asitti gargaarsadha waan ta'eefi. Sana wayya jedheetan jarri bakka keenya yoo ta'an wayyaadhaaf. Obboleessa keenya rabbii bira dhaabbatu nagaanis biyyattii si haa galchu. An kanan jechuu barbaade tokko waa lamadha. Tokkoffaani namoonni yeroo baay'ee kan agarru TikTokii kana irratti username dhuma laalameeti malee username dhuma laalleetu tole jennaa akkasitti qabatamaa waliin beeknu jechuudha eenyu akka ta'e kanaaf namni akkasumaan callisee namoonni baay'een yeroo baay'ee waadaa raawwachuu hin dandeenye galaniituma achiin badu namni as jala taa'ee dhaggeeffatu hundiyyuu akka waan gargaarameetti ilaala waan ta'eef haa xiqqaatu waan guddaa waadaa galuu osoo hin taane xiqqoo waan gochuu dandeenya qabatamaan isa kana irratti haa xiyyeeffannu inni lammataa namoonni asirra taa'uu qabanu yeroo hunda wal gargaaruun nufa waan ta'eef guyyaa har'aatii fi namoota nama amansiisuu danda'anu dandeettii dubbachuu qabanu afaan lamaaniinuu gargaarsi kun wanti gaariin akka gargaaramu gochuu fi danda'anu asirra kaa'ame warri kaan immoo namoota mana banatanii jiran akka cufsiisan osoo ergamanii jedha galatoomaa ulfaadhaa warri walitti qabdanis gargaarsa mucaa kanaatiif dadhabaa jirtanis warri gurbaa wajjin jirtan hundi keessan ulfaadhaan jedha yoon dogoggore naaf bulcha. Galatoomi dhaqxee mana kanuu cufsiistu amaana siin jenna gara isinitti darbuun dura Ustaaz Abu Yaasir baga nagaan dhuftanii mee du'aa nuu kadhaatii waan jiru tokko lama nuun jedha sana booda inshaallah waan haala qabatamaa achi jiru ijoolleen nuu kaasanii jarri King Kamal Abu Saudi fi mubeen nuu kaasanii kallattiidhumaan gara gargaarsaatti deemna namni harca'ee dhume billaa aleek itti fufaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا قانوتان عندك وامجي سارا كان ساتي كان تاوسا إنو بني أني دينغد كان وامجي رتي غودي كاني غري أستاذولي أكاشي كاتو كنتي غيه نورا برباچي سوتوكو باچو وانكم نو في غرا واتسابي توريسوني أما أبو سعود نتدا ولانا كهارا واتي نتدو فينان gaba kana dhufe haa ta'u alhamdulillahi rabbil alamin namu bitaa fi mirgaan birmachuun dirqama birmannaan kuni namni abdii wayii qabu beeyta boriin hojjedhee milkaa'a boriin akkana ta'ee waan tokkotti ba'a jechuu namni abdii qabu inumatti ba'a garuu namni miilli isaa kan inni ittiin deemee carraaqqatu biyya fedhe ittiin barari'ee ittiin waan barbaade godhachuu danda'u tokko miila isaa dhabe sichi abdii rabbii isaatiif waan rabbiin isa razaqe tokko waan rabbiin kanaan jiraattaa taa'eeti ittiin jiraadhu jedhe malee waan biraa hin qabu jechaadha. Nuyi kan abdii immoo san daran itti godheet bakka miila isaa san inni miila tokko dhabe san miila isaa tokko bu'ee fi wajji dhaabbatu eenyu yoo jettani nuyi hawaasa kana jechaadha. Nutuufaa isa faana dhaabbata hanga dandeenye tokkotti. Hanga ganda duniyaa kanarra jiru tokkotti afiyaan amaanaadha ingalti keenya kunis waan nurra turun seenaa guyyuma tokko eeggata malee galuuf ta'a miila dhiisaati lubbuun galuuf teessi keenya kanaaf hawaasa keenya bakka jirtan inshallah jalqabuma mana kana hanga 100tti share ol godhaati du'aayi gabaabduu si obboleessa keenyaaf godheetiin isiniifis inshallah gama fuulduraatti hirmaannaa keessaniin inshallah du'aa isinii godhaa deemna jajjabaadhaa شيري هنگا كوما إبادكو أولوفا إن شاء الله هركي كيسا نغار غتو وري شير غوتانيس إن شاء الله أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وري أبوليسا كينيا في بيا كيسا بيا على الرا ولتك أبامتاني وكمني إسات چامني إسات أباكو تجتاني
isaaf rifaatuudhaan gama kanatti birmattan guyyaa ilmi namaa namaaf hin birmanne tokko guyyaa maatiin nama faana dhaabbatu hin jirre tokko guyyaa saahibni bareedaan har'a nama jaallatu nama biratti hin argamne san rahmaan isin faana haa dhaabbatu aafiyaa keessan rabbi haa tiksu akhiraa keessan rabbi haa tolchu aaqibaa keessanillee rabbi isinii haa tolchu warri mucaa kana akka waan inni miila isaa deebiftanii ijaartanii fitti amilee itti gootanii halkanii fi guyyaa faana dhaabbataa jirtanus rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu ka akka kamaal khaleessa ija biraati ilaalaa turre hadha ija biraa nutti ta'e rabbiin umrii kan keenuuf haa dheeressu ammallee qadara kan kee rabbi olaa fuudhu rabbi si haa kabaju kabaja rabbi sitti haa godhu yoomillee ulfina malee xiqqeenya rabbi siif hin malin ulfina malee ol ta'uu malee gadi rabbi sin taasisin hawaasni keenyas bakka nuti isin waamnetti jettanii nuuf owwaatani waan isin rabbii keessanirraa gaafatan eeyyen gabricha kiyya jedhee rabbi isiniif haa owwaatu ammoo nu jajjabaadhaa sheerii kanatti inshallah wa sallallahu ala nabina Muhammad gara fuulduraattis boodaattis isinii deebi'a amma mana kana jajjabaadhaa hawaasa warra feemisa ofiin jedhaniin dabarsaa ga'a inshallah qooda keessan baadhaa dhufanii dhufuu baatanis. Ayyee marhaba ulfaadhaa galatooma mee haala qabatamaa achi jiru King Kamal Abdallah gabaabsi nuu kaasi Abu Saud atis nuu kaafteet daareektiidhaan gara gargaarsaatti deemnaa inshaallah sana booda obboleewwan keenya Mubaarak Musammaa Dr. Kabiro Salaamul Qubi Fatiyaan yaada kennattanii daareekti gara deeggarsaatti deemnaa obboleewwan as jala jirtan hundi keessanuu namatti sheer nu godhaa rabbiif rasuuliin osoo sodaattan mana cufsiisaa deemaati warra beektan. warra beekaa mana banatee taa wallaahi billaahi nama abaaruun hin ta'e malee silaa nan abaaru hin cufsiistuu yoo tole jedhanii kaa yoo dhagdeetoo wallollee dhufuu ta'us nan deema maraabaa dhaqaa maraabaa ataa'ii ta'u tole ayye sheekii biratti nama nabaaru jettanii likki meensi nabaara arabni koo diimaan seenaa gurraacha wal abaaruutti deemna Kingi Kamaal miyuutii irra jira banadhaatii itti fufaa. Sin dhagaamame sagaleen? Yaa. Sagaleen jira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Awalan obboleeyyan keenya namni sagalee waraabame dhageettanii obboleessa keessan ka fuuldura keessan argamu kana gargaaruudhaan isa arguudhaaf isa hubatuuf ka qaamallee dhuftan kaasitti illee argamtan hunda dura galatoomaa ulfaadhaa ulfinnatu isinii malaa jechuu barbaada. Itaan sun gabaabumatti wanni kaafnu wanta as jiru namni gastii qofa osoo hin taane alallee bilbilee hedduu nu gaafata waa'ee mucaa kana. Tokko ijooni mucaa kana ka waa ta'ee lafa dhoofnee makiina irraan kufnee karaarratti hin kufnee warshaa keessatti waa ta'ee maaliifi kaasan akkam dhabamaa laafinna safaran qabdu laafinna isin qabdanillee warri nuun jedhu baay'eedha. Butaatiin kun homa jedhamu illee qabu gabaabumatti warshaa wanni jedhamu kana maqatu warshaa malee beekamtii mootummallee hin qabu haawwa shawayiiti makiina waa taraa dalagu waan akkasitti mudate waan seeraan ashuraansiin qabamuu miti. Namni waan kana dogongoraan itti baanee illee obboleessa keenyatti nama akka kennaa lammii biraa Suudaanii haa ta'u malee dogongoraan. Haga itti siidhee haasofsiisuu yaalletti wanni kun tasa takdiira rabbiitirraa tahe nurraa saamahaati waan rabbi galchee nu dhiisa humna hin qabnu dandeettis kaasaa qabnu hin qabnu yaada jedhanii dhiyeeffatanii jechuudha. Waan kana dubbadhuu fi warri maaliif kaasan kafalamuu fi dhabee maaliif gumaan isaa kafalamuu fi dhabee jedhe uummanni keenya takaroo keessa jiru kanaaf ifa haa ta'uuf achi abdiin qabu Mubaarak abdiin inni qabu saba isaatirraa jechuudha. Waa'ee achi wanni argamu hin jira jennee waan dubbatullee namatti hin tolle hin jirumaa yoo jenne yoo gara mootummaatiif akka jarri jedhan kanaa mihiisusullee dirqamsiisullee waan godha jedhu ufuma duratti argina. Kanaafuu kana beektanii akka horiilleen karaa miliqeen akka damnanni illee jirre beektanii mucaa kana luka isaa akka bira dhaabbattanii waan inni borillee ittiin jiraatu yoo danda'ame artifishaala jedhamullee dandeenye humni nu ayyamee dalayne akka bira dhaabbattanii yaadni wanni qabataman sharikarraa jiru kanumaa taani namni birallee ibsuu mala wanni sharikarra wanni qabataman kana
waan kaani waan baay'imsaa yoom asii bayaa akka dheengadda ta'etti dubbatametti warri bakka bu'aa konsolarrallee hawaasarrallee iftaan boruuf iftaan ni baa jedhanii amma namni gaafsan mallatteessee mucaa kana ni baasa jedhe bootaa sanii ni jijjiirame haarofti achi bu'e kun immoo waan kana qoratuu qaba qulqulleessuu qabarra ka jedhu itti fufee jechuudha. Wanti kun waan laafaa miti qixa lubbuu namaati waa'ee bayuu irrumaa ofuma duratti ilaalla amma Oromoon dirqamni isin qabdan jecha kiyya kana na dhagaa. Wanni kaasaa jedhamu tokko yoo Rabbi fide waan of duraan beeku laakiin mubaarak amma isin qabaa abdiin teessan abdiin isaa isin rabbumaaf isinii rabbumaa jedhaati guyyaa mara inni illee fuula keessan dura taa'ee na qarqaaru edde Oromoon hin jedhini waan dandeettan godhaa waan kennuu dandeettan birrii 5,000 axaroo kennuu hin dandeenye tagana argattan galmaa'urra riyaala 5 qabdan tabor kennuu dandeettan taboru akkaawunti dagalchuu dandeettan tawaamtanii nutti kennuu dandeettan qofa niyyadhaati obboleessa keenya kana hamilee yaada jedhu qaba hin dheeressu xumuree jira yoo abuma sunna balata qabate hin beeku. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يادن دبچورا جده شيخ كمال اندو مسا دبتيرا مبيرا وان جده مبيرا وان تكون دا وليس كينيا من الآباء وليس كينيا جنرال ummata keenya وان سين جده مسنا Ay kanuma. wanni naan jedhame jiru assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri dhufaa jirtan illee bakka nagaadhaan nuftanii wanni jarri qoonsilaa irraa dawwalanii har'allee natti himanii turanii kalleessa natti himanii turanii nama biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa sana dhiisanii nama biraa dabarsanii jedhan yeroo jarri nama biraatti dabarsanii warri qoonsilaa irraa manduubni akaame suni in sodaataniiti nama isa kana dhannee achumarraa maakamaarraa dhannee adda baafanneeti waan kana adda baafannee achi deebineeti shurxaa isa jarri nu ajajan sanaa waliin dhufna malee akkanatti dhufnu inshaallah bor deebineeti gaafannee achirraa adda baafannee isinitti deebinaa jedhanii natti himanii turanii jechuudha dawwalanii kaleessa. asii bahuu yoo meedha maararee asii bahu guyyaa naannaamne borranneeti akkas goona adda baafannaa malee borbaataa iftaan baataan hin jenne hin baataa malee garuu waraqaan farramamee dhumeera naan jedhe waraqaa mallatteessinee fidneerra sababni nuti achitti deebi'aa turru sababa jarri isa duraan nu ajajan san malee kabraa irra deebi'anii maaliif nu ajajanii isa jedhu shakkiidhaaf jarattii bira amma maallaqa waa argatta jechuun abdiin hin jiru ammallee hin jiru waan akkasii hin jiru. dhageessanii miti abdii waa'ee maallaqaa miti amma waa'ee maallaqaa osoo hin taane abdiin wanni jarri nattaa isaanii waa'ee maallaqaa osoo hin taane waa'ee asii bahiitiiti. As keessaa akka bahamuudha malee waa'ee maallaqaa miti kan dubbatan. as keessaa baatee yoo isaan akkasiin jiru As keessaa baatee yaani woo waan si kaffalamu ta'e irra dhaabbannee si ilaallee si gaafannaa akka asii bahu amma ishee as keessaa baatee akka nama bira mana hakimaa kana keessaa gadi baatee xiqqoo nama qilleensa fudhattee achitti illee waan dubbatamu achitti si dubbannaadha kan dubbatan. dhageessanii miti Eeyyee. akkuma sheekamaan jedhe furmaanni gaa uummata isaa bira jira malee jechuudha gara kana abdii waa tokko hin jiru yaa abdii. Tole haa ta'u. Obboleewwan nama 3,100 jirtu koppii liinkii yookaan sheerii 339 qofa gootanii yoo xiqqaate 50 galchaa mee hundi keessanii taaptaabis godhaa hiriyoota keessan sheer godhaa yoo xiqqaate nama 5,000 barbaanna mee hundumti keessan nama 5,000 sheer godhaa gadi qabaatiin nama isinii dhufa hundatti ergaa wallaahi isiniin kaffalchiisu waan ta'eef wanna irra obboleessa keenya kana irra ga'e borsin irra ga'uu danda'a wallaahi billaahi hin beekamu waan ta'eef. Bor maatu narra gaa jennee haayaan hundumti keenya galatooma inshaallah ni galla tokkum kabiiroo dubbadhu ittaantee mubaarakoo jiraattatis dubbadhu jaafar oroo dubbadhu jaafar koroo dubbadhu keetii kallattiidhaan namoota waadaa seenan eegallaa galmeessaa itti fufna nama galchinee daqiiqaa tokko kenninaa fi galatooma itti fufi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh hundumti keessanuu jarri gastii keessaas jarri bakkee jirtan usesiniin jedha ani yaada dheeraan qabu yeroon gubnu waan ta'eef
Loomiin dhibbi tokko nama dhibba baadha nama tokko baadha nama dhibba ammoo geeqii jedhanii yoo hundinuyyuu hanga danda'e yoo hammuma humna isaa ol galee niyyatee ba'e mucaa kanaaf walitti gaafa dhufe garuu wanta tokko gochuufii danda'a. Akka kootii yeroo gubuu keenyarraa itti galleetumame waan ijoolleen jedhan dhaggeeffachuu keenya wayyuu ree taraadhaan galchine. Marhaba haa ta'u galatoomi. Mubee yoo jiraatte dubbadhu. Nama baay'ee keessummeessuudha waan ta'eef tuu galchanii jalqabanii barbaadachuuf hin jedhu. Inni eegalla Habibi amma eegaluufi already. Naawama jarrab Muhammad bin Aljazeeraa naawamaati inni eegalla waan ta'eef yoo abbaan tokko agalu akka hundi jiraatiin. Eshi Jaafar dubbadhu. Abdii yaa jammaramu waan bareedaadha. Ani riisitii siifan ergaa wanti ani yadda jira bor inshallah. Foloon adeemsiiti. Abdii riisitii siifan ergaa gara kiyyaan. Itti fuuf. Marhaba. Galatoomii tokkummaa dubbadha jiru akkamitti waa dubbanna ree abbaan dubbiisa. Tole haa ta'u Habibi galatoomii. Tokkummaa humna. Tokkummaa. Okay, Muhammad bin Aljazeera, are you ready? Nama galchine eegalla waan ta'eef. Kabiroo gadi bu'ii dhaqi nama mana cufsiisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi already rakkoo tokkoon qabu galmee irra jira waan ta'eef jedhee koomentii jalatti barreessaan ture. Kan taayirootiin xiqqoo niitoorkiin galgala kana nu rakkifti naannoo shaggar kanatti amma fooyyeffannutti inshallah. Kana bulchiinsa wajjin mari'ataa jiranii sirraa ta'a. Galgala xiqqoo amma lafti wal fagaatutti ni dadhabdi niitoorkiin. Kan taayiroo niitoorkii didee jennaan irra deddeebi'ee yaalaa ture. Nan galmeessaa jira waan ta'eedhaaf kallattiidhaan sagantaan yoo eegale gaariidha. Namoonni boodarra dhufanu jechuudha. Warri laayivii cufan warri hin cufne. Akkas. Namoonni dirqama dhufuu qabdu jettaniis hin kadhatinaa by the way. Maaliif namummaan yoo itti dhaga'ama ta'ee jedhe yeroo kaan osoo namni waaminuu dhufanii argamanii ashqaabbatu kana garuu mucaan kun jechuudha. Miidhaan mana gahu irra qaqqabee jechuudha. Waa biraa miti yoo maallaqaan deeggaruu baatan illee yoo dhufanii asirratti hirmaachuu baatan illee nama of jalatti qabuu dhiisanii laayivii irra taa'uu osoo dhiisanii hojii guddaa hojjechuu akka danda'an osoo beekanu callisanii laayivii kan taanu haa ta'anu kallattiidhaan namni baay'inaan dhufee dhiisee ofii hedheeti namni namaa hedheeti miti galata abdii irraa argachuudha yookaan mubaarik irraa argachuu yookaan fatiyee yookaan Muhammad bin Aljazeeraa irraa waawee argachuudhaaf miti. Namummaan itti dhagahamee obboleessa keenya kana waan irra qaqqabe galteen kun boruu akka nan geenye jedhee namni lubbuu isaatiif jechuudha. Akkuma sila ustaaz Abu Sabraddiin Abu Yaasir dubbachaa ture jedhee qaamni keenya kuni eenyuyyuu jechuudha garantii ta'ee namni wajjin baadhatee deemaa jiru hin jiru. Yeroodhaaf nurra jira guyyaa barbaade rabbiin nurraa fudhachuu danda'a jechuudha sinii galee. Kanaafuu rakkoon akkanaa akka nurra hin geenyeef inni maallaqaan danda'u maallaqaan. Inni ammoo jechuudha beektee yoo maallaqan qabaanne illee as jala taa'ee yoo taaptaap kooppii linkii sheer godhee jedhe hojii guddaadha waan ta'eef kanaaf ol kadhachuun hin barbaachisu jara keenya. Abdiin ofiif jedhee, an ofiif jedhee, Mubaarik ofiif jedhee yookaan Naawiin ofiif jedhanii yookaan Kiingi Kamaal ofiif jedhaniiti miti. Rabbii fi namummaadhaaf jedhaniiti obboleessa keenya kana waan dandeenyu bira dhaabbannu kan jedhamaa jiru waan ta'eef obboleewwan keenya sheer kooppii linkii taaptaabii hin nuffinaa sheerii namootatti godhaa. Kan nufan kan hin dhumne hadhiisanu waan rabbi isiniif laaffise jalqabaa akkaawuntii yoo ta'e dhakkoommanilii kan yeroo darbe irratti beeksifamaa ture jira waan ta'eef abdiin isiniif himaa. Akka sanatti jechuudha galbeessaa waan obboleewwan keenya waadaa galan obboleessa keenyaan gahuudhaaf hojiitti aseennu jechuun barbaadan gama kootiin. Galatoomii ulfaadhu naawwi akkaawuntiin si bira jira waan ta'eef akka baagiraawundi kaa'attee al tokko si guddisnee iskiriinshiitii godhatanuuf qophaa'ii modereetaroonni jala jirtan kanneen akka waadaa galtu maammeen galmeessuuf qophiidha mee anatu qarshii bareedaa kenna warri jettan lakkoofsa barreeffadhaa walis hin galchine daqiiqaa tokko isinii kennina. Ariitiidhaan deemna gaama daqiiqaa tokko lakkoofsa barreeffadhaa warri galtanii waadaa galuu barbaadan jabaadhaa. Modereetaroonni immoo wallaa galchaa dhafaati. Thank you so much. Galatooma. Wallaa galchaa gaadha warri modereetara. Imaaniin fa'i harkisaa nama lakkoofsa barreesse nama waadaa seenuu danda'u. Daqiiqaa tokko kenninaaf inshaallah. Okay. Namoonni giiftiidhaan puush gochuu barbaadan puush godhaa.
Izawee sagantaan addaa diggittiidhaan kan baname diggittiidhaan obboleettii keenya diggittiidhaan kan jalqabe tokkoffaa irratti 50,000 galmaa'ee jira tokko jedhamee jechuudha. Amma yoonaa kan saganticha baniinsa irratti jalqaba irratti waadaa seente isiidha. Hin galmeessina jechuudha. Qarshii tokkorraa kaasee hanga rabbiin isiniif laaffise jechuudha. Namootni diggittiidhaanis haa ta'u hanga humni keenya danda'u jettanu eegaluu dandeessu. Lammaffaa irratti nama eeggachaa jirra. Namoota qarshii 10,000 ol waadaa seenanu gastii keessa dhuftanii aananganan niyyadhaa jettanii asirraa buutu. Ustaaza du'aanuuf godhu sheekanuuf fida. Yeroo kaan bakka adda addaatti ni argamu. Sadaqan. Subhaanahu wa ta'ala halkan guutuu jedhaa bulu. Wallaahi akka qodaa chaayinaa dabnee ho'ina. Rabbi ho'a kanallee nurraa kaasu. Sheekallee akka nu xiqqoo afaanitti darbinu hin barbaannu nuu fidaa dafaatii nuu fidaa. Dafaa nuu fidaa. Namni waa kennatu du'aayii barbaada. Rabbi irraa waa barbaada. Tole waan isi ergera misen jaran. Madiinaa bagana kan nuti lakkoofsa saddeet barreeffannaan ol si galchine obboleessa keenya meeqa gargaartaan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsi Madiinaan jedhee qimami obsi. Madiinaa naa maqaan kee. Madiina dubbadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.